Hordoftoota koo ammas deebi'ee dhufee wal arginee jirra. Yeroo darbee barnoota garaa garaa hedduu isaanii wajjin barannee laayik kooment sheer gochuudhaan jajjabeessaa waan turtaniif hedduu tokko siin jaaladha. Galatoomaa siin jechuu barbaada. Ammallee barnoota kan biraa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan Amiin Saba Kootuuf kan jedhu loogoo irraa kan argitan kana seenaatii sabiskiraayib godhaa mallattoo bilbilaa sanatti bu'aa sana booddee ol kan jedhu irra yoo gootan bifa notifikashiiniidhaan barnooti asii gadhiifamu daadatti dhufee akkasiin dhaqqabuuf sin gargaara jechuudha. Akka kanatti hordoftoota Amiin Saba Kootuuf ta'uu dandeessu jechuudha. Barnoota guyyaa har'aa keessatti wanti nuyi wajjin barannu keessattuu sooshaal miidiyaa garaa garaa yeroo fayyadamnu baay'een keenya haala garaa garaan itti fayyadamnu jechuudha. Akkuma dhuunfaa keenyaatti for example yeroo chaatii fayyadamnu chaatiin keenya akka mul'anne namoonni barbaannu jira keessumattuu chaatii irra FB telegiraamii wanta garaa garaa jechuudha. Keessumaa for example FB fayyadamnu yoo ta'e namoonni baay'een keenya FB keenya chaatii irra akka nuyi teenyu akka namoonni hin argine barbaannu jechuudha. Kuni akkuma dhuunfaa keenyaatti fedhii keenyadha jechuudha. Namoonni baay'een keessan yeroo FB fayyadamnu Affiliate irraa keessumattuu Affiliate fi application isa kanarraa jechuudha. Yeroo kan biraa yeroo duraan ture jechuudha. Chat ofiisaa gara fuulduraa irratti argama ture chat setting jedhee amma garuu sun hin jiru. Akkamitti dhoksuu dandeenya dhoksuu fennee dhabne jettanii namoonni na gaafatanii booksiidhaa fi komentii garaa garaadhaan sana sinii deebisuudhaaf dhiyaadheera jechuudha. FB koo gaafa hangaluu kanatti kunoo karaa harka mirgaa mallattoo sarara sadii kanatti yeroo hin bu'u kunoo iddoo kanarra hin jiru jechuudha. Siitingii kana keessa eessallee hin jiru. Duraan garuu karuma salphaa fuuldura kanarratti chat setting jedhee jira. Sana booddeesuma cuqaastanii ture kan ofirra godhamu. Namoonni baay'een keessattuu chaatiin keessa yeroo banaa ta'u namoonni baay'een akkasiin akkatti FB fayyadamtan dhabde jechuudha. Meesejii garaa garaadhaan isin rakkisu jechuudha. Chaatirra jiraachuu keessan bartanii namoonni isin hordofan baay'ee isin hordofanii akkasiin FB fayyadamu yookaan wanta garaa garaaf illee baay'ee isin hordofan namoonni akka isin fayyadamnuuf isin eeyyamamne baay'een keessan illee chaatii keessan ofii godhachuu barbaaddu jechuudha. Akka namni isin arginee fi sanas ta'u kana chaatii keessan ofii gootanitti fayyadamuudhaaf maaliif akka barbaadan isin qofatu beeka. Isa kanaaf garuu ani already kanan isin barsiisu akkamitti akka chaatii keessan of godhachuu barbaadanidha dandeessanna. Waanuma isin gaafattan irra dhaabadheen isin dhiyeessa baay'ee isaa gatii ta'ee fi wanta ofii korraa kaasee baay'ee isin barsiisu baay'ee isaan qabu. So siitingii kana akkamitti arganna namoonni jettan iddoo dhokataa keessa waan jiruu fi amma isa kana isteeppii ani isin argisiisu na duukaa deemtanii hordoftu sana booddee chaatii keessan of godhattanii akka barbaadan sa'aatii barbaadan seentanii ba'uu dandeessu. Eenyu tokkoyyuu isiniin argu jechuudha. Eenyu tokkoyyuu isiniin hordofu chaatirra jiraachuu keessan eenyu tokkoyyuu hin beeku jechuudha. So kanaaf karaa harka mirgaarra kan jiru kana kunoo sarara sadii kanarratti cuqaastu na waliin. Okay. Gara kanatti sin dabarsa yeroo kana kunoo siitingoota garaa garaatu as keessa jira. Yeroo darbellee siitingoota hedduu isaanii as jalatti barannee turre akkaataatti peejii banatan akkaataatti feesbuukiin keenya akkaawuntii nama biraa keessa yoo jiraate akkamitti akka jalaa baasnuu fi wantoota garaa garaa dhimmoota feesbuukii wajjin wal qabatan hedduu isaanii akka barannee yaadatama. Laayikiif koomentii sinnaa gootan irraa akkasin irraa barattanis irraa hubadheera. So kanaaf gara fuulduraatti illee siitingoota garaa garaa as keessa jiran kana wanti isin dhibe yookaan wanti isin rakkise jiraate na gaafachuu dandeessu koomentii jalattis ta'u inboxiidhaani. Amma kanaaf gara barnoota keenyaa isaa har'aatti yeroo deebi'u okay gara gaditti ergi gadi buutanii booddee kunoo siitingis kan jedhu kana iddoo kana argattu. Siitingisii kana keessa akka kanatti ergi seentanii ammas as keessatti siitingoota hedduutu jira. Keessumaa of eeggannoo wanti isin gochuu qabdanii siitingoota kanatti itti fayyadamuu wallaaluurraan kan ka'e FB keessan baay'ee jaallatta yeroo inni itti gubatu jira. FB keessan akka inni haaka ta'uudhaaf yeroo isin carraa bantan jira. Wantoota hedduutu as keessa jira jechuudha. Siitingoota kanallee yeroo kan biraa irra deebi'ee isin barsiisuudhaaf waadaan isiniif seenaa. Ammas ergi gara kanatti nu dabarsee gara gadiitti deemnee kunoo privacy setting kana isa kana jechuudha. Isa jalatti ammas settingoota hedduun akkanatti argamu. Sana booddee kunoo active status sorry irra deebiin sin argisiisa.
kuno kana jala yeroo dhuftanii active status kan jedhu kan argattu active status kana irratti yeroo cukaastanii haala ajaa'ibaadhaan kuno gara kanatti isin dabarsa jechuudha yeroo kana irratti isin dabarsu kuno harka mirgaa irra mallattoon bifa magariisaadhaan jirtu wanti tuqaa wayii fakkaattu jirti sanatti argi buutanii booddee kuno bifa kanaadhaan chat inni duraan fuuldura irra ture dhokate iddoo kana waan jiruuf asitti argattu turn on chat kan jedhu jira isarratti gochuu barbaadan isarratti gaafa gootan bifa sin argaa jirtan kanaan mallattoo raayitiitti ni bu'a ofirra gochuu barbaadan immoo turn off chat kan jedhu kanarra yoo gootan kuno akkuma amma irra godhee sin argisiisa kana akkanatti jira when chat is off you will still recover message jedha kuno jechuudha so chat keessan akka kanatti irra godhachuu dandeessu ofirra godhachuu dandeessu barnoota guyyaa har'aa kanatti hedduu akka gammaddanii akka itti fayyadamtan baay'een keessan barbaadanii irra godhachuutu barbaadanii akka dhabdanii rakkachaa turtan naaf himtanii waan turtaniif har'aa kana sin argisiisuuf gara kanatti dhufee hordoftoota koona hordofaa waan turtaniif hedduu tokko sin jaaladha amii saba kootuuf ammallee namoonni subscribe godhin jirtan barnoota hedduu kanaaf kana fakkaatan hedduu waan gadhiisuuf keessa seentanii amii saba kootuuf kan jedhu search gootanii mallattoo bilbilaa sanatti buutanii sana booddee all kan jedhu sanarra yoo gootan bifa notification dhaan dhufee barnoota si gadhiifamu direct isin dhaqqaba jechuudha dhimmoota kan biraa akka anirratti isiniif sin barsiisu wanti isin barbaadde yoo jiraatellee comment jedha naaka barnoota guyyaa har'aa kana fakkaata ture hedduu tokko sin jaaladha nagaa